jechoota barreessuu barbaadan qubee irraa ka'uusan irratti gadi qaba. Kallattiin osoo irraan kaane qubee xaanu ni dhaqa. Asin dhaqa. Maaliif? Qubee irraa maaliif ka'edhu kana ma irraa hin eegala. A ni dhaqa. La ii fi faara dhuma godha jechuudha. Qubee jecha barreessu deemsan qubee jecha barreessu irraa ni kaata. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرت كبجة مفجرة ونجين كان جالف كبجة إدوس نيسنا كبجة كندا وجات تام مسلطون. فكان يفجروه الدوك يكيرو بريفسنو لابتوب يكون كمبيوتر فايدمنا بريفم إيرا بريسو دافي يروه الدو نمني كمبيوتر وكان لابتوب فايدمه جولا. وني لابتوب فايدمه في مالي وكان تدفي دان حركة سالمانين تدفي دان وان برباسن بريسات أمورات جولا جولا. Duruu ammoo yeroo hedduu laaptooppii yookaan koompitara kana biratti argamuu hin dandeenyu. Wanni nu barbaachisaa maal dirqama telefoona keenya fayyadamuudha. Telefoonni keenya ammoo harka keenya fi qubbeen keenya fi telefoonni keenya waliin madaalu waan ta'eef daddaffiidhaan akka koompitaraa sanitti barreessinee waan keenya xumurachuu hin dandeenyu. Arraan tana mala tokko qabadee dhufe mala kallattiidhaan daddaffiidhaan waan barbaannu san daddaffiidhaan katabachuu dandeenya jechuudha. Mee ammaan tana akkamitti jedhu mee nafaan tura. Rotan yeroo jalqabaatiif gara YouTube kana dhufta YouTube kana sirreeffachuun jabeessa karaa page Facebook kan nuti maslo tube flow gochuun nu jabeessa jechuudha. Walitti deebina jirra. Fakkeenyaaf walitti deebina jirra. Ammaan tana mee fakkeenyaaf telefoona keenya fayyadamna. Telefoona keenya kana harka keenya lamaan kanaa fi telefoonni kun wal madaalu jechuudha. Qubbeen keenya gurguddaadha. Telefoonni keenya isin jidduu jira. Akkasitti daddaffiidhaan akka koompitara sanitti barreessinee xumurachuu dandeenya jechuudha. Ammaan tana barumsa kana dura irratti akkaataa keyboard itti fayyadamnu isin garsee ture. Keyboard hedduu bareedaadha. Bifa fayyadamaa isin jedha warroottan ilaalin ammoo viidiyoo kana dura ture. Laala isin jedha akkaataa keyboard itti fayyadamnu fi itti gabbuufannu. Ammaan tana mee fakkeenyaaf haala kanaan nu jira barreessuudhaaf deema yeroo barreessu haala kanaan nu jira dursoo siitiin irratti cuqaasa osoo karaa fa'aa waan deemnu siitiin irra cuqaasa rabee baktara cuqaasa kana on godhee bana jechuudha. Yeroo bantee duubatti deebita. Ka hubachuu qabdu barnoota kana dura ilaaluun sirra dirqamata. Barnoota kana dura fakkeenyaaf akkaataa karaa keyboard keenya afaan Oromoo irratti deeffannu wal barsiifne ture jechuudha. Yoo ammoo keyboardiin kee ka Ingiliffa gubbaa jiru taate hedduu dhibbu sarkisuun mala gara jechoota Ingiliffa sarkaa deemu mala kutaa kana dura osoo warroota ilaala isin jechaa maaliif keyboard keenya afaan Oromoo deebisna afaan Ingiliffa deebisna afaan Arabaa irratti deebisna jechuudha. Yeroo Ingiliffa barreessinu kallattiin Ingiliffa barreessina yeroo Oromoo barreessinu afaan Oromoo kallattiin afaan Oromoo barreessina jechuudha. Ammaan tana keyboardiin kun afaan Oromoo irra jira. Mee akkamittiin barreessa waan jedhu haala sabla fakkeenyaaf nalaala. Fakkeenyaaf jechoota barreessuu barbaadan qubee irraa ka'uusan irratti gadi qaba. Kallattiin osoo irraan kaane qubee xaanu ni dhaqa. Asin dhaqa. Maaliif? Qubee irraa maaliif ka'edhu kana ma irraa hin eegala. A ni dhaqa. La ii fi faara dhuma godha jechuudha. Qubee jecha barreessu deemsan qubee jecha barreessu irraa ni kaata. Ma a laa fi o maaloo. Kallattiin jecha irraa kaasu san gadi qabda. Jecha irraa kaasu san yeroo gadi qabdee kallattiin mana akkuma nama barreessutti qubeelee hunda irra naannoyteetiin hanga barreessu deemtan irra oofte jechuudha. Aye. Deemu barbaade. Aye. hedduu isin salphisa jedhee yaadam barreeffama yeroo barreessitu harka tokko qofaan
jechoota qubee irraa barbaachisan ammaan tana jechi kun guutuun jecha afaan oromooti kana duratti beeki kiiboordi kanas afaan oromootiin deebisee ture kana qalbii na qalbeeffadha afaan oromootiin deebisee jira warroota ilaaleen amma sirra deebisanii viidiyoo kana dura ilaaladha kallattiidhaan jechuun kan kiiboordiin afaan oromoo jiruuf hatta yoo doongortees jechuma afaan waan ati barbaaddu yoo si barreessuu dhabees harki irra si dabree yoo barreessuu dhabees jechuma afaan oromoo qulqulluu barreessa jechuudha jecha afaan lugaa biraa jechuun jecha biraa keessatti harkaan buusu ni gartan jedha abdiin qaba. akkanattiin kallattiidhaan itti barreessan jedha abdiin qabaa jechuun kun jecha afaan oromootii karaa kallattiidhaan karaa sablaadhaan ittiin barreessan jedha abdiin qabaa viidiyoo kanarraa waan hedduu hubatan jedha abdiin qabaa amma sulottuu sabachuun nun dagatina hanga qophii kana.